السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هارو بكر فتني سنجتشون فدا واني زيني كفتر في جراته نمر توكو توكو أكملت جوجلي في تيك توك والكبسيني بنتشو دندنا كجراني أقوم أرجع يتاني كنا فيسبوك اللي نجرا جوجل اللي نجرا تويتر نجرا انستغرام اللي نجرا أسيت تمول لنا مالي نجرا كنافين سين كراس البات هي إن شاء الله بنتشو دندنا جادا yoo Google imeelii qabaatan jecha dura dursoo isin imeelii qabaachuu danda'uu qabdanii gaafa kana Googleedhaan wal qunnamsiisuu dandeettan. Fakkeenyaaf immoo yoo Facebook banattanii turtanii imeela malee banachuu waan hin dandeenyeef kanaafuu imeelii ni qabdan jechaadha. Akkasuma Tiwiitara illee Instagram illee jechaadha. Namni wantoota akkanaa kanneen banu takkaan immoo waa'ee soosiyaalii kana banu sooshaal miidiyaa kana banu dura dursoo imeela qabaachuu danda'uu qaba jechaadha. Banachuu dandeettanii jechaadha. Inni biraa immoo yoo fakkeenyaaf feesbuukaa, googilii, tiwiitara maal maalii kana wal qunnamsiisuu hin barbaanne imeela qabda yoo ta'e paaspoortii adisitti guuttanii bara dhalootaa keessa isin gaafataa, ji'a isin gaafataa kanaafiin booda kan itti guuttaniitiin banachuu dandeettan jechaadha. Haya asitti isin jechuu barbaadan malee irra deebi'eetiin yuutuubii jedha kaatee sabskiraayib godhaa isin jedhaa wanta barnoota qabu hedduu isaa achirraan argattan jechaadha. Kanaafiin inshaallah ammaafiin obsa. Ani garuu waan banadhee jiruuf ittiin banuu waan barbaanneef imeela kanneen lamaan keessaa tokkoon banattan jechaadha. Fakkeenyaaf imeela kana akka barbaade tokko keessaa jechaadha. Gaafa kana tiktok karaa salphaatti tahee wal qunnamsiisee banachuu danda'a jecha. Hayyee gara itti aanu deemna. Imeeliidhaan wal qunnamsiisuun barbaanne tahee akkamitti imeelii googilii wal qunnamsiisuun barbaanne tahee akkamitti imeelii keenyaan banannaa yoo ka jettan tahee kanaaf sanillee na faana bu'a. Kun jala kana jira waan isin beekuu qabdan jechaadha. Jala kana keessa filattanii achi booda karaa salphaa ta'e isin dhufa. Kana jechuun kun isa kana as jira imeelii takka telefoonaa isin jedha. Telefoonnuma wada iimeel adireesii isin jedha kanneen keessaa tokko filattan. Ayyee asitti kun bara dhalootaa nu gaafata. Anamma isin agarsiisumaa fi malee waan qabuuf tiktookii kanaafiin akkanumatti kana fudda. Fakkeenyaaf akkana goonaa deesembara maal goonaa? Haya amma deema jechaadha. Kun asitti imeelii guuttannaa jecha takkaan immoo telefoona galfanna jecha asitti. Amma imeeliidhaan banachuu barbaanna waan ta'eef imeelii dura waan qabnuuf hin beekne imeelii keenya waan ta'eef imeelii keenyatti guunna jecha. Fakkeenyaaf Jawaar Jawaar keenya achi booda immoo akkaan nu dhufa jawaar keenya yoo barbaanne asitti lakkoofsa tokko goona jechaadha. Achi booda kunoo gara fuulduraatti jennaan jecha bakka diimaa kana gattooyne. Asuma nammallee si yaadachiisaa dhaqaatii deemaa hangama viidiyoo kana ilaalaa jirtu yoo dheettee sabskiraayib gootee daqiiqaa takka ittiin fudhatu dhaqiitii sabskiraayib naa godhi siin jedha galatoome. Asitti illee kunoo paaspoortii nu gaafata. Paaspoortii kana immoo akkamitti paaspoortii guuttannaa yoo keessan taatanii laala. Emmi goona akkasiin agartan godha. Emmi goona jechaadha. Maaliif wal keessa dabalataan danda'u qabna? Qubee kaa xiqqaa goona. Achi booda akkuma isin galuuf Oromoo goona.
Yoo akkana gootan baay'ee bareedacha paaspoortiin keessan akkaan filatamaadha. Yookaan immoo dabarsaniitu illee bakka kana jechaadha lakkoofsa ta'e yoo jidduu kana keessan bareeda. Sababiin isaa warri fakkeenyaaf haqa nama jalaa godhu akka laajootti haqa gochuu hin danda'an. Yoon immoo fakkeenyaaf Oromoo jennee kadhiinu taate abbaan argatuyyuu karaa salphaa ta'een haqa gochuu danda'a jechaadha. Itti shaakala waan ta'eef jecha. Yoo akkana ta'e argachuu hin danda'u itti ulfaataa qubee gurguddaa lakkoofsa maqaa qabu, haashtaagii kana qabu, maalii kana qabu yoo wal keessa gootanii haqa gochuun isaanitti ulfaataa waan akkanaa kana fayyadamaa isin jedha. Hayyee gara fuulduraa jennaan akkuma yoo duraa jechaadha. Bakkana tokkodhaan abdii haa jennu. Yaa abdii tokko lama aganumaan gahaa. Kanaafin immoo hayyama kennaaf jechaadha. Kunoo tiktok baadheera jechaadha. Kunoo dhufeetiin as jira jechaadha fuula tiktok gubbaa jechaadha. Garuu ammallee irra deebi'ee isin yaadachiisa. Duri dursee isinii iimeelii keessan googildhaan wal qabsiisuu danda'uu qabdanii. Yoo fakkeenyaa fi paaspoortii dagattan karaa kanaaniin paaspoortiin tiktok isin ergaa takkaan immoo miseejii isin ergaa googil kiroom irratti jechaadha. Takkaan immoo iimeelii keessatti isin ergaa akkasiin deebitanii paaspoortii adii itti guuttanii tiktok keessan deebitanii banachuu dandeettan jecha isin jalaan badu jecha. Ammas lubbuun jirtanitti. Yoo lakkoofsaan gootan lakkoofsa akka tasaa tahee siimiin keessan isin jalaa taphachuu danda'a, cabuu danda'a. Takkaan immoo bakka saba namni hedduun siimii keessan qabu jijjiirachuun maltanii. Kanaaf immoo eessan rakkisa jecha gara fuulduraatti. Hayyee amma waa takka hojii isin garsiisuu barbaada. Namni tokko tiktoka dogongoraan tiktok of jalaa biizinasa godhee ture akkamitti gara normaalitti akka jijjiiruu dandeettanii fi salleen immoo ammalleen uhee baarash waan jedhamu jira. Salleen immoo asumaan isin garsiisa nafaana bu'a. Amma gara porofaayilaa deemna. Porofaayilaa jira. Kunoo dhufnee jira jechaadha. Isuma sadiin tanatti tuqannee jechaa kunoo sadiin jirtan gattuquudhaan garees deemna jechaadha. Asitti immoo kunoo asii isa kana filannu. Ammalleen kontoo jiru kana filannee jechaadha. Kun jechuun fakkeenyaaf namoota dogongoraan taasaa tiktok isaanii biizinasa godhan karaa salphaa ta'een gara normaala tiktok isaaniitti akka deeffataniif isaan gargaara. Warri fakkeenya biizinasa gochuu barbaadan immoo asumaan seenee filata jechaadha. Biizinasa kontoo veksel jedha. Yoo biizinasa gochuu barbaadde jecha yoo duraan hin qabaatin isin barbaachisu. As gattuu bita jechaadha. Gara fuulduraatti gattuu bita. Asitti kunoo akkuma argaa jirtan kunoo haaloo abdii 12 baga nagaan dhuftanaan jira jira. Kanaaf garuma jalaa kana gattuquudhaan itti fufna jechaadha. Diimaa matara gartan kana diimaa kana gattuu. Asitti illee nammallee gara duraa jennaan. Asitti illee garuma duraa jennaan. Asitti illee garuma duraa jennaan. As keessaa filanne jechaadha. As keessaa waan barbaanne jechaadha. Namni fakkeenyaa fi waan barbaaddee hojjette waan ta'eef amma afaan Jarmanii waan ta'eef afaan Jarman fayyadamu waan ta'eef isin afaan Ingiliffaa fayyadamuu dandeettan. Kuni uffataa fi meeshaalee adda addaa waan akka kophee maalii wantoota akka kubbaayyaa maal kan keessa qabachaadha. Kanaaf yoo filachuu barbaaddan immoo iddoo duwwaana keessa gattuu qabdan jecha fakkeenyaaf akkana gootanii yoo isin taane irra gaddeemtanii filattanii kan walqifattanii jechaadha. Keessa baaftan yoo onlaayin shoppingii ta'ellee jechaadha fakkeenyaaf shopping aanseen hinla kan jedhu kana yoo barbaaddanis nama onlaayin irra waa gurguru yoo taatanillee asii miti isa kana gattuutan soorii. Achi booda immoo gara fuulduraa jettanii jecha asitti suuraa takkaan immoo footoo keessan gubbaa kaawwatanii jedha. Ammatti waan hin barbaanneef ani garuu waan hin barbaanneef isin garsiisu jira waan ta'eef kanaafiin bira darba jecha isin yoo waan kana dalatan taatan
fatoo keessan ammattis yeroo boodattis jechaadha. Ammatti yoo isin tolle yeroo biraatti gochuu dandeettan jechuudha. Lamaan keessaa tokko filattan. Yoo qabaattanii amma bakka diimaa nagattuu ta'e yoo hin qabaanne immoo asiin bira dabartan jecha. Asitti illee yoo barbaade nama fakkeenyaaf waan qabneef ani bira ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf isin galchuu danda'a jechaadha. Uffata aadaa Oromoo takkaan immoo Oromiyaa. Achi booda immoo hayyama kennaaf jechaadha. Asitti immoo viidiyoo yoo qabaatte naan jedha ani viidiyoo waan hojjetiniif ani garuu waan barnootaaf hojjetaa jiruuf bira darba jechaadha. Kana jechuun yoo viidiyoo qabaattan akkuma reefi isa olaanu diimaa kana gattuu hidhanii viidiyoo keessan telefoona keessaa fudhattanii yoon immoo hin qabaanne yeroo boodatti gochuu barbaaddan isa jalaa kana. Haya anamma isa jalaa kana tokko jechaadha. Barnootaaf waan ta'eef amma xumuree jecha goolabee jira. Kanaaf amma gara duubaatti deebi'a. Na faana bu'a. Asin ammallee wanti si yaadachiisu viidiyoo kana ilaalaa jirtaa miti. Dhaqiitii yuutuubii keessa subscribe godhii. TikTok illee follow godhuu akka viidiyoon kun sin dabarre. Yoo viidiyoo akkanaa kana argachuu barbaadde ilaaluu barbaadde subscribe godhuu yuutuubii illee dhaqiitii achirraan barnoota guddaa argatta jecha. Sababiin isaa TikTok irratti viidiyoo guutuuf waan hin dandeenyeef jecha. Hayyee kun gara deebinee jira jechaadha. Ammalleen bakka sarara sadiin tana gattuun jecha kana. Kun biizinasii keenya as dhufee jira jecha. As dhufee jira as jira jecha. As keessa yoo barbaanne beessa goone jecha. Waan nu barbaachisu as keessa guuttanna. Kun dhufee as jira jechaadha. As keessatti waan nu barbaachisu hunda tartiibaan goonna. Kana jechuun ulaagaalee guutamutu jira. Kanaaf inni isa kana jechaadha. Kun as keessa jala kana kabajuu qabdan seera isaanii jechaadha. Kana jechuun seera isaanii kana kabajuudhaaf as tuquu qabdan jechaadha. Akkana gootanii jechaadha. Achi booda immoo gara fuulduraatti. Kun as keessatti guuttan jechaadha. Malee fi olaana waa gurgurtaa waan ta'eef jecha. Fakkeenyaaf waan uffata kiyyaa jechaadha. Wanta nee manaa mana jedhu uffata malee jennisan. Uffata aadaa Oromiyaa jenne. Kanaaf achirra dhaabbacha as biyya immoo as kana filataa jechaadha. Asitti immoo iddoo jireenya mana keessan jechaadha. Mana keessan itti filatu jecha. Fakkeenyaaf akkana godhee jechaadha. Asirraa istiraasee fakkeenyaaf istiraasee 120 achi booda magaalaa jiraadhuu barbaade. Naaf hin kennu jecha. Isin garuu akkanuma itti guuttan jechaadha. Maaliif waan kana takkaan guutuu isin barbaachisa. Kana fakkaata. Achi booda immoo akkasuma itti fuftanii jechaadha inshaallah. Kanaaf namni waan akkanaa daleetan jecha olaanii gubbaarratti namni gurgurtanii akka namni seenii leeffatachuu danda'uuf nama dursoo shooppiin takkaan immoo onlaayin shooppiin qabu ta'uu danda'u qaba. Karaa salphaa ta'e wal quunnamsiisuu dandeettan jechaadha. Haaya. Kun amma goolabnee jirra. Waan dura isin jedhee wahee baareeshti akkamitti isa of eeggattanii yeroo fakkeenyaaf viidiyoo tokko poosti gootaniif akka tiktokis ta'ee miidiyaan adda addaa akka isin irratti hin gubneef isin gargaara jechaadha. Kanaaf ammaaf garuu kan tiktok isin garsiisa wahee baareeshti yoo kaasiin naa kennu taate. Kun ammallee gara duubatti deebi'ee jira. Hanga ammaatti nafaan bu'uu keessaniif galatooma. Asumaan yuutuubii kiyya dhaqaatii saabskiraayib godhaa. TikTok illee dhaqaatii follow godhaa akka viidiyoon akkanaa kun isin dabarre. Akkuma reefii kun asuma gattuun sadiin kana achi booda immoo as filattan jechaadha.
irra gaddeemtanii asitti immoo wanni tokko wanni isin hidhamoo jiraate isa kana yoo qabaattan namni fakkeenyaaf foloon keessan guddaa ta'ee namni baay'ee laale yoo ta'e isa kanallee seentanii kan isin kennu yoo ta'e kan isin hayyamu yoo ta'e akka mallaqa TikTok isin kafaluuf akkana gad seentanii yoo fakkeenya namni viidiyoo keessa namni baay'een kalaalu taate jala kanatti hayyama isin kenna jechaadha. Kanaafiin waan akkana kana laalaatii hayyama kennaa fi isin kafalu. Haya sagantaan kiyyenni guddaaniin akkamitti waa'ee bareeshtii ofirraa eeyna. Kana jechuun viidiyoo TikTok hin jaalanne kan immoo viidiyoo kenna taasisan nuti hin beeknu viidiyoo poostii yoo goonu TikTok nurratti guba. Isa dura nurratti hin gubiniin dhiibbaa tokko irratti hin godhiniin duratti akkamitti isa hayyama kenneefi yeroo viidiyoon kun yoo rakkoo qabaate akka TikTok dursee waan kana beeksisuuf akkamitti banaa gochuu danda'u qabna. Inni sun immoo waa'ee bareeshtii jedhama jecha. Isa kanaa jecha. Kanaafuu inni kun akkanatti cufaa jira waan ta'eef nuti immoo akkana eebbunnaaf jecha. Akkana fakkaata. Kanaaf asitti goolamnee jirra. Viidiyoo kiyya kanarraa asitti goolaba. Yoo barnoonni kun tolee dhaqaatii YouTube kiyya subscribe tolfadhaa isin jedha Oromoo. Galatooma subscribe gochuu keessanii fi ammallee immoo TikTok irraa follow gochuu keessanii baay'ee galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinuuf galatooma isin jedha.